Dhiibbaa mootummaa Ertiriyaa irraa gahaa jiru cimeera. Lammiileen Ertiriyaa biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiran yoo mootummaa Ertiriyaa Isaayyaas deeggaruu hin dhaaban ta'e biyyaa ari'amu jechuun seera haaraa baasaa jiru biyyoonni Awurooppaa. Hedduun isaanii ammoo biyya ari'uu jalqabanii jiru. Biyya Afrikaa bahaa ollaa Keeniyaa, Yugaandaan ammoo baqattoota Ertiriyaa fi Itoophiyaa kana booda hin simadhu nattiin erginaa jedhaa jirti. Ameerikaan yaaddoo shororkeessummaa gaanfa Afrikaa fi Galaana diimaa irratti qabdurraa kan ka'e tarkaanfii shororkeessitoota irratti fudhattee cimsuun beekamee jira. Ameerikaan tarkaanfii bara bulchiinsaa Joo Baayiden ture dachaa 10 waliin dabaluun shororkeessitoota IS fi Al-Shabaab gaanfa Afrikaa Soomaaliyaa keessatti haleelaa jirti jedhames jira. Al-Shabaab fi IS haleeluu keessatti gahee guddaa kan taphatte Itoophiyaan waggaa 20 oliif of kennitee hojjetaa jirti. Ameerikaanis kanumarraa ka'uun kutannoo waraana Itoophiyaa ajajuun waraanni Itoophiyaa gara Galaana Diimaatti bahuun nageenya Galaana Diimaa eegsisuu qabaa, hirmaachuu qabaa jedhaa jirti Ameerikaan. Haleellaa xiyyaaraa shororkeessitoota Soomaaliyaa irratti fudhataa kan jirtu Ameerikaan booda kana Itoophiyaa cinaa dhaabbachuun humna waraanaa fi dippiloomaasii ishee dadhabaa ture Itoophiyaa wajjin haaressaa jirti. Kanumaafis gaaffiin Itoophiyaa ulaa galaana irratti kaasaa jirtuu fi buufata doonii fi humna galaana irraa ijaarrachuuf kaasaa jirtu sirriidha jechuun Faransaay, Noorweey, Ingiliz, Raashiyaa fi Israa'eel of cinaa hiriirsisuun Ertiriyaan mariitti akka seentu dhiibbaa godhaa jirti. Ameerikaan biyyoonni akka Israa'eel, Ingiliz, Faransaay, Noorweey, Ameerikaan lammiilee Ertiriyaa biyyoota isaaniitti argaman lammummaa biyyattii fudhatan yoo isaan deeggarsa mootummaa Ertiriyaa Isaayyaas taasisan hin dhaaban ta'e lammummaa irraa molquu fi gara biyyaatti akka deebisan murteessanii jiru. Kanaaf dhiibbaan mootummaa Ertiriyaa irra gahaa jiru dabaluun ammoo dippiloomaasiin Ertiriyaa biyya mootummaa tokkee kanaa dadhabuu agarsiisa. Xiinxaltoonni hedduun Isaayyaas Itoophiyaa wajjin walii galuuf yeroon ulaa galaanaa Asab kennee waan biraa fudhachuu fi nageenya buusuu qabu amma jedhaa jiru. Waraanni Itoophiyaa ammoo gama isaatiin tarkaanfii kamiyyuu fudhachuuf qophiidha jechuun qabeenya Itoophiyaa fi daangaa Itoophiyaa eegsisuuf ajaja qofaa akka eegaa jiru beeksisee jira. Waraanni Itoophiyaa ummata Itoophiyaaf lubbuu keenya iyyuu kennuuf qophiidhas jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ulaa galaana diimaatti nu baasuu Asab argachuuf deemsaa walakkaan ol deemneerra jedhee jira. Gama biraatiin waraanni Ertiriyaa daangaa darbee naannoowwan lafa Itoophiyaa iddoowwan Tigraay akka Zaalambassaa, Raamaa Shiraaroo fi Baadimmee ammallee to'annoo jalaa galfatee jira. Gandoota hedduu qabachuus ittuma fufee jira. Dabalataan mootummaan Ertiriyaa miseensota waraanaa duraanii biyyattii gara leenjiitti waamtee jirti. Miseensota waraanaa biyyattii yakkoota sasalphaan himatamanii waajjira poolisiitti argaman mana hidhaa keessaa hiikanii gara leenjiitti akka deebi'anis godhaa jiru Ertiriyaan. Kun yeroo ta'aa jirutti ammoo gareen Isaayyaas aangoo irraa buusuuf waraana ijaaree leenjisaa jiru tokko Isaayyaasiif yaaddessaa ta'ee jira. Itoophiyaa fi Ertiriyaan lamaan isaaniiyyuu biyya tokko turani. Hangaa'onni Quqquufoon warra kaabaa yeroo aangoo qabatanitti biyyattiin diinota alaa wajjin ta'uun akkuma Jibuutii nurraa adda baasan ammas nurraa akka adda baatu taasisan biyyi uummataa miiliyoona 6.5 qabdu Ertiriyaan jechuudha. Ertiriyaan baajataa fi qabeenya ishee hundumaa gara humna waraanaattis jijjiiraa jirti. Carraan Isaayyaas akka pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Mangistuu Hayilamaariyaam biyyaa baqachuu yookaan akka Haayile Sillaasee yookaan akka Gaadaafi ta'uu danda'as jedhaa jiru. Ambaasaaddarri olaanaa Ameerikaa Isaayyaas akka Gaadaafi boolla keessatti du'aa yookaan biyyaa baqata jechuun dubbataniiru. Isaayyaas maanguddoon waggaa 80ffaa qabachuuf jedhan biyyaa baqatummoo manuma isaanii keessatti fonqolchii irratti raawwatama. Qorannoo Ameerikaan gootee fi fuulduratti ta'uuf jira jedhame kana bal'inaan isin biraan geenya nu waliin tura. Nagaa faraari waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursa
dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Kallattiin gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fuula Facebook isaa gubbaatti ibsa baaseen gaafii buufata doonii Asabii fi Galaana Diimaa irratti ka'aa jiru sirrii akka hin taanetti afaan faajuun baandummaadha jedhe. Ministeerichi ibsa baaseen Itoophiyaa fedhaa fi jaalala keenyaan duunuuf bareechinee beeknaa mata duree jedhu baasee jira. Ibsa isaa kana keessatti dhimmi Galaana Diimaa fi Asab waggoota 13 darbaniif dhibee Itoophiyaa keenya ta'ee jira. Kabaja akka biyya guddootti qabnu xiqqeesseera. Faayidaa tarsimaa ji'oopolitiksiin argamsiisuu dhaabsiseeras jedhee jira. Itti dabaluudhaan gaaffiin Galaana Diimaa sadarkaa idil addunyaatti gaafatamuun loltoota Itoophiyaatti miira gammachuu uumee jira. Dhimma kanaan wal qabatee aarsaa kamiyyuu kaffaluuf qophiin jiraachuu waraanni Itoophiyaa ibsee jira. Mirkanaa'uu fi faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaaf aarsaa kamuu kaffaluuf sekeendii tokkoof kan qalbii hin irre ta'us mirkaneessee jira raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa. Itoophiyaan irra deddeebiin Galaana Diimaa handaara argachuun ishee akka hin oollee ibsaa jirti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hidha haaromsaa wayita eebbisan yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan ulaa ittiin baatee galtuu ni tolfatti jedhan. Waggaa 30 dura Galaanni Diimaan harka Itoophiyaa ture jechuun dogoggorri ulaa galaanaa dhabsiisee boru ni sirreeffamaa jechuudhaanis dubbatanii turan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Haasaan hangafoota Itoophiyaa Asmaraa dheekkamsiiseera. Mootummaan Ertiriyaa irra deddeebiin dubbii Finfinneedhaa dhaga'amuu ibsa baasuun balaaleffata. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hidhi haaromsaa eebbifamuu tuquun gaaffiin Galaana Diimaa sababa hin milkoofneef hin jiru jennee cimsinee amanna jechuun ejjennoo isaa ibsees jira. Bu'uura kanaan gaaffiin Galaana Diimaa ija kamiinuu sirrii miti jechuun afaan faajuuf yaaluun baandummaan alatti sababa amansiisaa tokkollee hin qabus jedhee jira. Ministeera raayyaa ittisa biyyaatti tajaajila oduu Itoophiyaaf ibsa kan kennan Jeneraal Geetinagaromsa qaama bishaanii fayyadamuu fi gaafii ulaa galaanaa wajjin wal qabatee ta'ii dhalatu kamiifiyyuu waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qophiidha jedhanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan hidhamtuu teessuma lafaa taatee hin haftu jechuun dubbataniiru. Biyya yookaan qaama kamuu osoo maqaa hin obboloonni keenya ariifatanii mariidhaaf ofaa qopheessanis jedhanii jiru. Mootummaan Itoophiyaan karaa nagaatiin ulaa galaanaa argachuuf dhiibbaa akka gootu yoo ibsan gama waraanaan qophaa'e ni godhamaa jira jechuun namoonni siyaasaa naannichaa xiinxalan garuu waraanni dhalachuun akka hin oollee yaaddoo qaban ibsaa jiru. Kun kanaan ta'etu jiru imalli Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf taasistuu walakkaan ol imaleera jechuun hangaa'ii olaanaan Itoophiyaa dubbataniiru. Haa ta'u malee milkaa'ina Itoophiyaa jedhan kanarratti ololli olaanaan banameera jechuun ministeerri odeeffannoo tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu himaniiru. Sochii Itoophiyaan gama hawaasummaa fi dinagdee akkasumas siyaasaan taasiftuu guddatee mul'achuu irraa kan ka'e diinonni keenya laafuu keenya barbaadan baandaa keessaa fi humnoota kana oofan waliin ta'uun duula ololaa olaanaa nurratti bananiirus jedhanii jiru. Haa ta'u malee dubbiin isaanii imalli Galaana Diimaa Itoophiyaa walakkaa ol imaleera jedhan ifa miti. Hangaawwan olaanaa Itoophiyaa kun sababa ololli cimee jedhaniif miidiyaaleen dijitaalaa Itoophiyaa maqaa gaarii Itoophiyaa guddisuun deebii kennuu akka qaban gaafatanii jiru. Itoophiyaan waggaan dura ulaa galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun erga ibsiteen booda gaanfa Afrikaatti muddamni baay'ateera. Manni maree paartii Itoophiyaa bulchuu badhaadhinaa torban darbee walgahii adeemsisee yeroo xumurutti dhimma nageenyaa eereera. Diinonni waraanni akka dheeratu hojjetanii jalaa fashalaa'ee tooftaalee garaagaraa fayyadamuun Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi akka babal'atuuf yaalaa jirus jedhee jira. Haa ta'u malee qaamota diinota jedhe kana maqaa dhahee hin ibsine. Yeroo waraanaa kaaba Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa waliin hiriirtee kan turte Ertiriyaan yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaa waliin muddama keessa jirti. Wantoota biyyoota lamaan muddama keessa galche keessaa tokko waliigaltee Piriitooriyaa waraana kaaba Itoophiyaa xumureedha.
Inni Joon biraa garuu gaaffii ulaan galaanaa naaf mala jechuun Itoophiyaan gaafataa jirtudha. Ibsa paartiin badhaadhinaa baase irratti ministeerri odeeffannoo Ertiriyaa deebii kennaniin dhaaba Itoophiyaa bulchuu jechuun qeeqaniiru. Paartiin badhaadhinaa yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo sobaa fi dhiibbaa qabu tamsaasa jechuudhaanis himataniiru. Dabaluudhaan duula qaanessaa Ertiriyaa irratti baname jechuudhaan haqa qabeessa hin taane jechuun ibsan hangaa Ertiriyaa kun. Ministeerri Itoophiyaa faallaa kanaan milkaa'inni Itoophiyaa akka hin mul'anne ololaa olaanaatu baname jedhanii jiru. Dr. Laggasen qaamoleen siyaasaa mootummaa Itoophiyaatti akka jijjiiramu gaafataa jiran baandaa jechuun miidiyaa hawaasummaa gubbaatti ibsaniiru. Qaamolee siyaasaa mootummaa ce'umsaa gaafatan xiinxaltoota badhaadhinaa boodaa jedhan akkasumas waan badii qofaa faarsan jedhan biyyoota diina Itoophiyaa ta'an waliin hariiroo tolfataniiru jechuun himataniiru. Waggootaan dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii kana erga dhiyeessaniin booda gaanfa Afrikaatti muddamni itti fufeera. Itoophiyaan biyya uummata hedduu qabdu osoo taatee jirtu karra galaanatti ishee baasu garuu hin qabnedha. Yeroo dheeraaf gaaffiin kun mootummaadhaan ka'ee hin beeku inumaa lagatamaa tures jedhaniiru. Gaaffiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaasan garuu biyyoota gaanfa Afrikaa uummataa fi dinagdee xiqqoo qaban birrachiiseera. Karra galaanaa dhabuun hidhaa keessa Qophaa'e jedhu aangaa'onni Itoophiyaa. Kanaaf sochii amma itti jiran akka uggura jalaa ba'uuttis ilaalu. Itoophiyaan galaana diimaa itti dhiyeenyaan osoo jirtu karra galaanatti ishee baasu dhabuun lammiilee biyyattiif gaaffiidha. Itoophiyaan ulaa galaanaa kan nabdee dogongora nuyi hojjanneen jedhu qondaalli duraanii waraana Itoophiyaa BBC'n dubbise. Leetanaal Jeneraal Yohaannis Gabramasqal dhaloonni ani keessa ture buufata yookaan ulaa galaanaa ilaalchisee dogongora seenaa hojjetanii darban jechuudhaan dubbatu. Dhimmi ulaa galaanaa akka boombii yeroo isaa eeggatee dhoowwu awwaalame yookaan time of boombiiti jechuudhaanis himu. Jaallan keenyatu dogoggora seenaa kana hojjete jechuudhaanis aangaa'e kun dubbatu. Gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa biyyoota ollaashee birrachiisus Finfinneen karaa nagaa gaaffii kana gaafachuu akka itti fuftus dubbatameera. Waliigalteen bulchiinsaa Somaalilaand kan Soomaaliyaan qaama kiyya jettu waliin taasifamee muddama jabaa erga uumee booda waliigaltee araaraa mootummaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa Turkii Ankaaraatti taasifameen nagaan bu'eera. Kun kanaan ta'utu jiru Noorweey lammummaa dhalattoota Ertiriyaa mootummaa Ertiriyaa deeggaran irraa akka mulqitu beeksifte. Dhaabbanni tajaajila baqattootaa Noorweey akka jedhetti waggoota lamaaf qorannoo erga geggeesseen booda lammummaa namoota Noorweey Ertiriyaa ta'an mootummaa Ertiriyaa deeggaran akka irraa fudhatu murteesseera. Ertiroonni lammummaan Noorweey isaaniif kenname mootummaa Ertiriyaatiif deeggarsa kennuu kan jedhee koreen qorannoo miseensota 5 qabudha. Dhaabbatichi lammiilee Ertiriyaa 135 irratti qorannoo kan geggeesse yoo ta'u waan miidiyaa hawaasaa irratti barreessan akkasumas namoonni biroo waa'ee isaanii kan dubbatan hordofaniiru. Namoonni qorannoon irratti taasifame 135 kunneen lammummaa Noorweey kan isaaniif kenname yoo ta'u waggoota 8 darban keessaa biyya keessaa kan jiraataa turanidha. Hanga ammaatti namoota 20 heeyyamni jireenyaa isaanii kan jalaa fudhatame yoo ta'u dhimmi namoota 30 ta'anii biroo ammoo qoratamaa jira. Walumaa galatti namoota meeqatu lammummaan isaanii akka irraa fudhatamu ifa miti. Akka seera Noorweeyitti namoonni biyyattii keessaa koluu galtummaa gaafatan heeyyamni jireenyaa isaaniif kennamuu yookaan lammummaan irraa fudhatamuu danda'a. Baqattoonni heeyyamni jireenyaa yookaan lammummaan kennameef dogongorri ta'e irratti argamnaan murteen akka duubaa deebi'uu danda'u seera kanaan tumameera. Mootummaan Noorweey heeyyama jireenyaa yookaan lammummaa dhalattoota Ertiriyaa irraa yeroo deebisee mulquu kun kan jalqabaa miti. Ertiriyaanonni biyya dhaloota isaanii keessaa yeroo jiran loltummaa dirqamaatiif hidhaaf saamichaa fi gidiraaf akka saaxilaman ibsuun Noorweey keessatti koluu galtummaa erga gaafataniin booda mootummaa Ertiriyaatiif deeggarsa akka kennan ibseera. Dhaabbanni tajaajila baqattootaa Noorweey akka jedhetti loltummaan biyyaalessaa dirqama ta'ee sarbamootni mirgoota namummaa fi hidhaan jiraachuu mootummaa Noorweeyif ibsan sirrii miti. Mootummaan Noorweey qorannoo kan bane sababa walitti bu'insa deeggartoota mootummaa Ertiriyaa fi mormitoota gidduutti waggaa lamaan dura dhalateen ture. Ertiriyaanota walitti bu'insa kana keessatti hirmaatan kan turan keessaa tokko bara 2013 Noorweetti nama koluu galtummaa argatedha. Dhaabbanni tajaajila baqattoota Noorweey akka jedhutti qorannoon dhalattoota Ertiriyaa irratti geggeeffame adda durummaan kan irratti xiyyeeffate warra mootummaa Ertiriyaa deeggaran irratti jedhee jira.
magaalota Osloo fi Bargaan keessa deddeebi'uun qorannoo kan geggeesse yoo ta'u, magaalaan Bargaan kanaan dura bakka deeggartoonni mootummaa Ertiriyaa fi mormitoota gidduutti walitti bu'iinsi itti mudatedha. Qorannoon baqattootaa deeggartoota mootummaa Ertiriyaa irratti jalqabamee addaan citee kan ture yoo ta'u, qorannoon kun irra deebiin jalqabamuun isaa ibsamee jira. Waggaa haaraan booda oliyyannoo Ertiriyaanotaa akka ilaalamu dhaabbanni tajaajila baqattootaa Norweey beeksisee jira. Yeroo qorannootti baqattoonni kunniin gaaffiin koluu galtummaa isaanii maaliif fudhatama argate? Maaliifis mootummaa baqatan deeggaruu kanneen jedhan kaasuun qorannichaa ibsee jira. Gareen qorannoo kun barreeffamoota miidiyaa hawaasaatiin alatti dhalattoota Ertiriyaa mootummaa Ertiriyaa mormanii fi Norweey keessa jiraatan irraa eeruu kennames walitti qabateera. Eeyyamni jireenyaa fi lammummaan gaafii koluu galtummaatiif ragaa fi odeeffannoo sobaa dhiyeessan jalaa haqamuus danda'a jedheera. Lammiin Ertiriyaa kanaan dura karaa seeraan alaa gara Israa'el deemuun mootummaa Ertiriyaa deeggaruun beekamu ji'a darbe keessa gara Israa'elitti ari'amuun sabaa himaaleen Israa'el gabaasuun isaanii ni yaadatama. Israa'el nama lammummaa Ertiriyaa qabuu fi mootummaa Ertiriyaa deeggaruu biyya isheetii yeroo ariituu kun kan jalqabaati. Lammiin Ertiriyaa abbaa daa'ima tokkoo ta'e kun gara Israa'el kan seene bara 2011 yoo ta'u, waggoota 14 darban jireenya isaa achuma godhates ture. Bara 2023 keessa walitti bu'iinsa magaalaa Tel Aviv keessatti Ertiriyaanota gidduutti dhalateen poolisii Israa'el dabalatee namoota 150 miidhamuun isaanii ni yaadatama. Deeggartoonni mootummaa Ertiriyaa fi mormitoonni wal qooduun walitti bu'iinsa tureen namoonni 11 rasaasaan rukutamanis turan. Bara 2024 keessa walitti bu'iinsa ka'ee tureen ammoo namoonni 2 yoo ajjeefaman namoonni 8 ammoo madaa cimaan isaan mudate akka ture ni yaadatama. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana akka gootaniin qophiileen karaa miidiyaa keenyaa yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Sa'aatutaan booda odeeffannoo haaraa wayitaawaa gara birootiin hanga deebinee ol arginutti turtiin gaarii isiniif haa ta'u, nagaan tura.